raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggari. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Hagayya 22 bara 2013 ashamaa harka fuune akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Sagantaa keenya idilee sanbata duraa galgalaa qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya har'aatiin jalqaba irratti oduu isinitti himna. Ittaansuudhaan immoo sagantaa nadii aadaa kan isin biraan geenyu ta'a. Kan isin waliin turu ani Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti akkan waliin turtanan isin affeera. Amma kallattumaan kara oduutti darba. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa miidhaqanyitti waraana biltiginnaa haleeluu jiraattonni himan. Mana hidhaa magaalaa Galaanitti argamu keessatti ilmaan Oromoo heddummina qaban dararamaa jiraachuun dhagahame. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree dhimma nageenyaa rakkoo nageenya Itoophiyaa irratti mari'ate. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenya har'aati amma tokko tokkoonan isinitti hima. Dararaan mana hidhaa keessatti waggoota 3 darban kana ilmaan Oromoo raga'aa jiru kan yeroo kamuu caalaa suukaneessaa ta'aa dhufeera. Ilmaan Oromoo hedduun mana hidhaa keessaa baafamuun rashanamaniiru. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee magaalaa Galaanitti gochaawwan fokkisoon hidhamtoota irratti raawwatamaa jiran akka malee hammaachaa dhufu namoonni achi keessaa ba'an raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Maddi keenya dhiyeenya kana mana hidhaa Galaanii ba'an tokko akka jedhanitti manni hidhaa kun eebla 18 bara 2013 koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaatiin bifa haaratiin eega hundeeffame booda dararaa olaanaa hidhamtoota irratti raawwachaa jira. Manni hidhaa kun akka poolisoon mana murteetti yaada kennanii koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaatu hundeesse akka addaatti yakka kamuu qoratee qulqulleessuun ni danda'ama jedhaniiti hundaa'ee koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaatiin hoogganamaa jechuudha. Walakkeessa eebilaa keessa tokko jedhee hojii kana eegalee bara 2013 walakkeessa eebilaa guyyaa 18 tokko jedhee hojii eegalee jechuudha. Achitti kutaa 4 jira yeroo sanaa fi kutaan kun 6 baarattiidha. Mana baay'ee dhiphaadha. Fooddan qabu fooddi isaa ashagamee jira. Balballi cufaa oolaa sarbamiinsa mirga namaa jajjabaa achitti geggeeffamaa oolaa. Guyyaa baasanii akka malee ijoollee toorchi godhuu reebichaa hamaa jira. Manni hidhaa kun magaalaa Galaan naannoo riizoortii Pilaazatti akka argamuu fi qondaaltota adda bilisummaa Oromoo kan akka Konoleel Gammachuu Ayyaanaa fi Abdii Raggaasaa dabalatee namoonni hedduun mana hidhaa kana keessatti akka dararamaa turanis ragaa bahaniiru. Manni kun akka Galaan Pilaazaa riizoortii kan jedhamu jira akka mana murtiitti deddeebinu arginetti yeroo gara Adaamaatti deemtu harka mirgaatti gadi seenta. Harka mirgaatti gaafa gadi seentu karaan daandii baaburaarra riqichi nama ceesisu jira. Riqicha sanannaa ceete ammas garuma harka mirgaatti kan naannoftaa jechuudha. Harka mirgaa riqicha sanarra gara meetira 200 gadi meetira 250tti gadi hiqeetoo argama jechuudha. Caafii karaa baaburaarratti argama. Achitti namoonni hedduu namoota hedduutu achitti hidhamaa ture. Konoleel Gammachuun faallee guyyaa 9 dhufanii achi turanii Abdii Raggaasaallee isa ukkaanfame kan achi geeffame jedhamu jira. Namoonni akka Tolasaa Kisheefaa obboleessi Mallasaa Caalaa kan Buraayyuutti ajjeefame obboleessi isaallee Sooressaa Caalaa jedhamu achi ture. Nama hedduutu achi ture. Mana hidhaa sana keessatti maatiin hidhamaa dubbisuu akka hin dandeenye fi mirgi hidhamaa seeraa tokkoof barbaachisu hunduu mulqamaa ta'uun mirgi ilma namaa sarbamaa jiraachuu himaniiru. Maatiin nama dubbisuu hin danda'u. Dhiqachuun qilleensa argachuun hin jiru. Kaamsanii mana keessatti balballi sitti cufamee si oolchuu jechuudha. Harki caalu ijoolleen kaatenaadhaan harki isaanii hidhaman mana tokko keessa manni baay'ee dhiphaa fi xiqqaa waan ta'eef mana kana keessa nama 35 ciisa. Akka malee waan sukkanneessatu achitti ta'a. Qaroowwan ilmaan Oromoo wabii dhaloota egeree ta'an hedduun mana hidhaa sana keessatti fannifamanii dararamuun haala akka malee hamaa ta'e keessa akka jiran ibsameera. Hidhamtoonni dhukkubsatanii yaala dhaban kanneen fayyaan isaanii sadarkaa yaaddessaa irra ga'e akka jiranillee dubbataniiru. Barsiisaa fi barreessaa Mangistuu Waaqumaa fa'aa akkasuma Waaqumaa Naggasaa fa'aa mucaan Dhaalataa Ginciti as jemoo kanatti qabamee Sabboonaa Sanbatoo nama hedduutu achitti toorchitaa ture jechuudha. Abbaa seeraa Wabii Tasfaa kan jedhamu mana murtii midaaqanyi kan hojjetan achirraa qabamee dhufe namni kun
ijoollee achitti akka haalaan akka malee toorchi gochaa turan baay'ee reebbamaa ture. Mucaan seenaa Abdiisaa jedhamu qaama hir'uudha ture as jamoodhaa qabame akka malee keessa darbaa immoo finyoo mormatti hidhanii mana fincaanitti fannisanii akka malee reebaa turanii dhaabachuu hin danda'amu jedhamaa jira. Mangistuu Waaqumaa barreessaadha. Barsiisaa dhalli akkasuma mana jireenyaa isaas achuma galaan jiraata ture. Achi qabanii buraayyuu geessanii buraayyuudha erga mana murtii bilisa jedhanii geessanii achitti toorchi gochaa turanii jechuudha. Akka Taaddasaa Guutaa kan jedhamu fa'aa daldalaadha. Hoolotarraa qabamanii erga mana murtii bilisa jedhanii fuudhanii achitti toorchi gochaa turanii. Waaqumaan Naggasaa buraayyuutti ji'a 4 hidhamee yoo xiqqaate mana murtii bilisa jedhanii achi mana murtii dhoksanii fuudhanii galaan geessanii achitti akka malee nama hedduu achitti toorchi gochaa turanii jechuudha. Gabaasni kan wabii waaqoti. Baatii 10 dura lola mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti banameen rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessatti uumameef yeroo hedduu mari'achaa kan ture dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree dhimma nageenyaa rakkoo nageenyaa Itoophiyaatti hubatame ilaalchisuun kaleessa hagayya 26 bara 2021 marii gaggeesseera. Waltajjicha irratti waraanni furmaata fiduu akka hin dandeenye qaamonni hundinuu beekuu akka qaban kan hubachiisan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres qaamni hundinuu haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuun gara marii siyaasaa hunda galeessatti dhufuu akka qabanii fi biyyattii baraaruuf jecha karaa nagaa filachuu akka qaban dhaamaniiru. Waraana gaggeeffamaa jiruunis sarbama mirga namoomaa cinaatti diinagdeen Itoophiyaa unkutaa waan jiruuf carraan liqaa argachuu biyyattii xiqqaachaa dhufuu kan himu qondaalli kun Itoophiyaa keessatti hanqinni dhiyeessii midhaan nyaataa mudachuus ibseera. Sababa waraanichaatiin haleellaa lammiilee irratti raawwatamaa jiruun daran yaadda'uushii kan ibsan bakka buutuun Ameerikaa mootummaa bilxiginnaa fi humnoota Tigraay gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka hin raawwatamneef loltoonni Eertiraa danqaa ta'uu eeruudhaan qondaala waraanaa olaanaa biyyattii irratti qoqqobbiin kaa'amuu yaadachiisanii tarkaanfiin biraa otoo hin fudhatamin Eertiraan hatattamaan loltoota ishii akka baastu akeekkachiisaniiru. Miidiyaaleen mootummaan bilxiginnaa bobbaase dhimmoonni waltajjii irratti ka'anii fi dhugaan mootummaa bilxiginnaa akeekkachiisan irra dibuun mootummichi akka waan deeggarsa biyyoota garaagaraa argateetti fakkeessanii uummata burjaajessaa yoo gabaasan dhagahamanillee biyyoonni miseensa mana marii nageenyaa rakkoo Itoophiyaa mudate kana irratti mari'atan hundi yaadota tokko irratti walii galuu baatanis ejjennoo waloo waraanni furmaata akka hin taane fi qaamonni hundi dhukaasa dhaabuun marii siyaasaa hunda hammate akka gaggeeffamu yaada wal fakkaataa kennaniiru. Gabaasni Kalliban Jaarsuuti. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Midaaqanyi magaalaa Bixxilleetti lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Bilxiginnaa gidduutti hagayya 21 bara 2013 gaggeeffameen gama waraana mootummaatiin loltoonni mootummaa muraasni ajjeefamuu maddi keenya qabatamaa eenyummaa isaa ibsuu hin barbaanne raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Lolichi hagayya 21 bara 2013 ganama ganda Goodaa Arbaa jedhamutti erga jalqabeen booda waraanni mootummaa naannicha gadhiisee baqataa jiraachuu akka ijaan arge maddi keenya gamasirraa mirkaneesseera. Lolichi bifuma wal fakkaatuun godinoota Wallaggaa Arfan, Gujii, Booranaa fi Arsii keessatti adeemsifamaa jiraachuu miidiyaalee hawaasaa irratti ibsamaa jira. Ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Darribaa Marroodhaan hagayya 2 bara 2013 irraa kaasee maqaa gootota Oromootiin bobbaan duulaa eega labsame as kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti bifa argamee hin beekne lollii fi sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru dabalaa dhufuun hubatamaa jira. Gabaasni kan wabii waaqoti. Joe Biden haleellaan hammaatus Ameerikaan lammiilee ishii Afgaanistaan keessaa baasuu hin dhaabduu jedhan. Boombii kamisa darbe naannawa buufata xiyyaaraa Kaabul bakka hojjettoonni Ameerikaa fi Biriitaaniyaa qubatan seensa abbeeyyitti darbatamee fi loltoota Ameerikaa 13 dabalatee namoota 90 galaafate hordofuun Joe Biden yaada miidiyaaleef kennaniin lammiilee Ameerikaa Afgaanistaan keessaa baasuu irraa wanti boodatti isaan deebisu akka hin jirre himaniiru. Gochi shororkeessitoota haamilee nu buusuu hin danda'u. Hojii lammiilee Ameerikaa Afgaanistaan keessaa baasuu xumuruu qabna ni xumurras kan jedhan Joe Biden haleellicha kan raawwate garee ISIS akka ta'e ragaa amansiisaa qabna. Yakka raawwatan kanaafis bakka isaan jiran hundatti adamsinee gatii isaanii ni kenninaaf jedhaniiru. Garee ISIS bakka bu'uun Kaabulitti kan argamu ISIS ammallee yakka badanii balleessuu raawwachuu mala sodaa jedhuun qondaalonni Ameerikaa fi Biriitaaniyaa uummata magaalattii akeekkachiisaniiru. Torban hidhattoonni Taalibaan magaalaa guddittii Afgaanistaan Kaabul to'atanitti namoonni 100,000 fi 4,000 ta'an Afgaanistaan keessaa baafamaniiru. Kanneen keessaa namoonni 66,000 ta'an lammiilee Ameerikaa yoo ta'an
kumni 37 ammoo lammiilee biyyoota michummaa Ameerikaa qabanii akka ta'an beekameera. Haleellaa boombii naannawa buufata xiyyaaraa Kaabulitti raawwatameen kan rifatan Ameerikaa fi Biriitaaniyaa dabalatee biyyoonni akka Jarman, Faransaay, Ispeen fi Jaappaan lammiilee isaanii ariitiin Afgaanistaan keessaa baasaa jiru. Chaayinaan karaa dubbii himaa ministeera dantaa alaa ishiitiin haleellicha balaaleffachuun hariiroo fi waldeeggarsa Taalibaan waliin qabdu cimsuuf qophii ta'uu ishii beeksisteerti. Turkiin gama isheen yeroo jalqabaaf Taalibaan waliin karaa bilbilaan mari'atteerti jechuun Zagaardiyaantu gabaase. Gabaasni Kalliban Jaarsuuti. Dhaabbanni godaantota Afrikaa diinagdeen gadhaabuu irratti hojjetu bara darbe qofa namoota 1,400 gargaaruu hime. Dhaabbanni Afrikaan Economic Development Solution akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008 Minisootatti hundeeffame baqattoota biyyoota Afrikaa sababa adda addaatiin dhaqaniif dhimmoota diinagdee irratti tajaajila addaa kennuu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2020 keessa qofa namoota 1,400 gargaaruu beeksiseera. Hawaasni Afrikaa Minisootaa jiraatan akka qabeenya horataniif leenjii kennuu maallaqa liqeessuu fi deeggarsa ogummaa kennaa jiraachuu fi bara darbe qofa namoonni 1,400 ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalaniif deeggarsa gochuusaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa kutaa afaan Oromootti himaniiru. Hawaasni Afrikaa diinagdee fi aadaan akka walitti siquuf waggaa waggaan ji'a hagayyaa keessa qophii Little African Annual Festival jedhamu qopheessuun artistoota biyyoota adda addaa irratti hirmaachisuun uummanni aadaa isaa akka hin irraanfanne gochaa jiraachuun ibsameera. Gabaasni Kalliban Jaarsuuti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenya nadhii aadaa waliin turtii gaarii. Maskalio gadan faya jole, ya maskaloye, maskalio gadan faya jole, ya maskaloye, maskalio gadan faya jole, ya maskaloye, maskalio gadan faya jole, tashi kashingotu, ya maskaloye, maskalio gadan faya jole, tashi milileda, ya maskaloye, maskalio gadan faya jole, lukudu anole, ya maskaloye, maskalio gadan faya jole, buani teda, ya maskaloye. Maskalio gadan faya jole. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Nooruu akkam jirtu jaalatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar kun qophii keenya yeroo mara sa'aatii kanatti isiniif dhiyaatu sagantaa nadhii aadaati. Turtii har'a isin waliin taasifnuun waa'ee masqala Oromoo irratti waa isiniif guduuffannee dhufneerraa haga xumuraatti kabajaan nuuf affeerama. Qopheechee kan isin biraan ga'u an Gurmeechaa Gammachuuti. Oromoon jiruu fi jireenya isaa keessatti ayyaanota garaa garaa haala yeroo fi bakka irratti hundaa'uun akeeka adda addaatiif ni kabaja. Ayyaanota Oromoon ayyaaneffatu keessaa ayyaana Irreechaa, ayyaana Birboo, ayyaana Dhangalaasii, ayyaana Ateetee, ayyaana Qaammee fi ayyaana Taaboree akka fakkeenyatti hangafummaan kan eeraman yoo ta'u, haala marsaa sirna gadaa irratti hundaa'uun ayyaanonni yookiin sirnoonni raawwataman kanneen akka buttaa qaluu, arrii buqqisuu fi bultoo buluu fa'as eeruun ni danda'ama. Ayyaanota Oromoon waggaatti haalan kabaju keessaa tokko kan ta'ee fi mootii ayyaanaa jedhamuun illee kan beekamu ayyaana masqala Oromooti. Ayyaanni kun iddoo adda addaatti maqaa garaa garaa kan akka gubaa, ifaanoo fi kan kana fakkaatan qabaachuun kan beekamu yoo ta'u, akka Oromootti yeroo birraan bari'uuf dhiyaatu ayyaana kabajamuu fi mallattoo ifaa agarsiisudhas.
haa ta'u malee ayyaana ji'a fulbaanaa keessa kabajamuu fi akka amantii kiristaanatti suuqaa gadi bu'uu masqalii yookiin qaxxaamuraatiin kan wal qabsiifamuun kaayyoo akeekaa fi akkaataa ittiin kabajamuun adda adda. Ammaaf akkamitti akka maqaan isaanii walirra bu'e garaagarummaa fi tokkummaa isaanii irratti waan jiru qorannoof dhiifne waa'ee dhuma masqala Oromoo waliin ilaallaa nu waliin tura. Maskalli hoggaadhan dhufa ijoollee ati goota deesse yaa maskalooyye maskalli hoggaadhan dhufa ijoollee alaammeessuu didde. Toora xumura waqtii gannaa irrattii fi jalbultii waqtii birraatti kan kabajamu ayyaanni gubaa yookiin masqalaa ayyaana bariin birraa ittiin saaqamuuf ayyaaneffatamuudha. Ayyaanni ifaanoo yookiin masqalaa ayyaana ganna gurraacha nagaan baanii gara booqaa birraatti ce'uu agarsiisuuf ayyaaneffatamuudha. Gubaa yookiin masqalaan booda foolii birraatu urgaa. Birraan ammoo yeroo midhaan bara sanii jalqaba itti ga'u yookiin nyaatamu waan ta'eef masqalli mootii ayyaanaa jedhamee faarfama yookiinis jajama. Kanumaaf jecha Oromoon wayita daamotii yookiin xombooraa gubu meeqa gubde ati masqala meeqa guutte jedhee umurii wal gaafata. Mootii yookiin hangafa waan ta'eef bara itti lakkaa'uufis ni oolaa jechuudha. Sirni irreechaa fi marqaa saaqutis sirnuma ayyaaneffannaa gubaa yookiin masqalaa kanaan wal qabata. Malkaa naannoo jirullee itti irreeffachuuf kan saaqatan ayyaanuma masqala Oromoo kana booda. Ayyaanni kun akka amantii waaqeffannaatti akka maatittis ta'ee akka gamtaatti ollaa wajjin kabajamuu danda'a. Ayyaanni kun kan ayyaaneffatamu torban lamaan ayyaanni qaammee Oromoo kabajametti ji'a hagayyaa walakkeessa booda gaafa guyyaa dilbataati. Ayyaanni gubaa yookiin masqala Oromoo kan duudhaa ganamaa ammayyuu bakka muraasatti hambaan inuma jira. Yeroo ammaa garuu irra caalaadhaan akkuma qaammee kan masqala Sidaamaa jedhamee fulbaana 17 akka lakkoofsa Habashaatti kabajamaa jira. Egaa diina jalatti kufaatii Oromootiin booda ayyaanonni fi duudhaaleen Oromoo hedduun isaanii bakkaa fi akka durii irraa sigigaataniiru. Bakkaa fi akka duriitti deebisuun dirqama dhaloota ammaati jechaa gara sirna ayyaanichaatti ceena. Doe joa toche alele gotana gorte doe agam joa toche alele gotana. Guyyaa ayyaana masqalaa kana maatiin guutuun haala ho'aadhaan nyaataa dhugaatii hamma humna isaatti qopheechee kabajuuf lafumatti qoqophaa'a. Ijoolleen dhiiraa daamotii dursanii guuraa turan gaafa gubaa kana ganamarraa jalqabanii walitti qabanii muka daamotii dhaabanitti hidhachaa oolu. Mukni daamotii muka jiidhaa daraaraa qabu laaftoo irraa muramee daamotii gidduu keessa boolli qotamee fi dhaabbatudha. Doe akam joa toche alele gotana gorte doe akam joa toche alele. Gubaan daamotii yookiin xomboora qabsiisuun galgala waarii erga sa'aa namni alaa galee booda gaggeeffama. Daamotii gubaan dura garuu maatiin hunduu manatti ol galanii callee warraa muudu. Callee warraa kun kan haati warraa gaafa heerumte irraa jalqabdee mataarraa mormatti buufattee labbaafattee fi yoo warraa hangafa ta'an ammoo callee ishii fi kan warra dhirsaa irraa dhaalan diroo dabareen ishii bira ga'e waliin bakka tokkotti muudu. Sirna muudaa kana jalqaba abbaan warraa haadha warraa diinqa yookiin boroo callee kaawwattee diriirfattee teechuu miilarra bargaaffatee dhadhaa yookiin dhalee mataa yookiin sammuu morma callee jilbaa fi faana miilaa eebbifachaa muuda yookiin harka lamaan dhadhaan tuttuqa. Ijoolleen dhiiratis akkuma abbaa isaanii kanatti akkaataa hangafaa quxisuutiin ka'anii muudu. Erga kun ta'ee xumuramee booda haati warraa falaxaa ejersaa sunsuma ibiddaatti naqxee bobeessiti. Abbaan warraa ammoo daamotii yookiin xomboora ittiin qabsiisuuf yaadamee kophaatti ba'ee mana jalatti hirkatee ture fudhatee ol seena. Haati warraas ejersa qabatee boba'uu eegalesan fiixee daamotiitti sussuukti. Daamotiitti abidda qabsiisuuf jechuudha. Ijoolleen dhiiras akkaatuma hangafaa quxisuutiin xomboora qopheeffatan qabatanii abbaa isaanii hordofuun waan inni godhe godhu. Hangi ga'aa ta'e eegasuu qabee booda abbaa warraa daamotii mana keessatti qabsiifame qabatee warri dubartii ililchaa karaa karraa gadii iddoo daamotiin tuutan muka daamotiitti hidhamee dhaabbatutti qajeelu. Yaa goota koo bonni shawaa yaa dhiira koo galatinaa yaa goota koo bonni baalee. Egaa erga taphaa fi ililtaadhaan dabalanii bakka gubaa gahanii booda daamotii ifaa yookiin ibidda qabatee mana keessaa ba'e san tuuta hidhamee jirutti suuqanii gubaa guutuu jalqabsiisu. Warri dhiiraa iddoo kanatti argaman hunduu guyyaa kana ulee sirrii qajeelaa qabatu malee waan akka gaazaraa fi waan jajallaa ta'e kamuu hin qabatanii.
wayita daamotiin gubachaa jirutti midhaan asheete kan akka boqqolloo faa keessa bubuusanii waaddu. Boqqolloo waaddame sanas nama shimbiraa waliin nu soori jedhanii eebbisanii daddarbu. Guyyaa kanarraa qabee midhaan asheeta maasarra jiru namni kamuu akka fedha isaatti seenee nyaachuu ni danda'a jechuudha. Sababni isaas gubaa kanarratti gahee erga eebbifamee daddarbamnaan seeraan eeyyamamee akka jechuuti. Guyyaa kanarraa qabee asheeta bara kanaa haadha hiyyeechatiif cabsanii kennu. Haadha hiyyeechaa jechuun dubartii abbaan manaa irra hin jirre yookiin irraa du'e, kan nama qotuuf hin qabne, kan asheeta maasaa ofii hin qabne, dubartii deegduu haadha ijoollee akka jechuuti. Gubaa kanarratti dargaggoon ammoo daamotii gubachaa jirutti marsee iyyookaa yookiin iyyoo haadhaata. Hookaa'oo maree anafaa waaqaa baree jedhanii iyyoo haadhaatu. Warri dubartii ni ililchu. Kana booda dargaggeechi dhiichisuu ni danda'a. Sirni gubaa erga xumuramee osoo ibiddi sun hin dhaamin hunduu alaa ol dacha'ee bitimaa butatu yookiin karra cufatu. Gara manaatti deebi'anii maatiin mooraa san keessa jiru hunduu walitti dacha'ee maaddii raafuu diriirfatu. Abbaan warraa fi haati warraa maaddii kana ayyaanni masqalaa kan baranaa kan bara egereetiin nu gaha. Kan egeree gada saddeetiin nu gaha. Gadadoo hamtuu nu lagaa. Ibiddi ijoollee nu kuusaa qabnu nu bulchaa jedhanii dabareen eebbifatanii raafuu daddarbanii mijoo dhibaafatanii nyaataa dhugaatiin itti fufa. Maaddii kanarratti raafuun seeraaf yookiin daddarbaaf haa dhiyaatu malee nyaanni dabalataa hedduun ni dhiyaata. Qorataa seenaaf aadaa Sisaay Bulbula Tulluu raafuun waan bishaan bara kanaatiin biqilee nyaataaf ga'e keessaa hunda kan dursu waan ta'eef hangafummaan maaddiif dhiyaattii jedha. Akka hubannoo aadaatti guyyaa kana masqalli ol fuudhetu nama laala yookiin madaala waan jedhamee amanamuuf namuu sirritti quufee nyaachuu qaba. Yoo har'a haalaan quufanii hin nyaatin waggaa har'aas akkanuma ta'u jedhamee waan yaadamuuf maatiinis nyaata waan loonii qabu dabalatee haalaan qopheechu. Jamaanis kanuma hubannoo keessa galchuun quufanii nyaatu. Haaluma kanaan maatiin mooraa san keessa jiru galgala sanaaf akkuma hangafaa quxusuututti dabareedhaan walirra naanna'ee walirraa nyaachaa wal eebbisaa farsoo yookiin buqqiriis walirraa dhugaa waliin waari'a. Hoggaa nyaatanii quufanii walirraa bahanis akkana jechuun wal eebbisu. Quufnee quufaa manni keechan mana quufaa haa ta'u ayyaanni baranaa kan bara egereetiin isin haa ga'u warra baranaa kan bara egeree isiniin haa jedhu wal bira oolchee nu haa bulchuu akkanumatti warra waliin jiraatee waggaa waggaan ayyaana waliin ayyaaneffatu nu haa taasisu. Jedhanii hunduu gara mana isaanitti galanii barii ganama obboroodhaan horii waaree yaasutti ka'u. Gaafa gubaa kana halkan gara barii iyyan daaqqoo loon tika kalootti yaasu. Innis waaree yaasuu jedhama. Loon gaafa sana kaloo ammaan dura hin tuqamin dheedanii sirritti quufanii ganama subii yookiin obboroo mooratti dachaafamanii sirni okolee dhaabbachuu eegala. Akkuma loon dheedaa dacha'aniin maatiin gubaa san bakka tokkotti gube hunduu marga qaraa hammatee waliifis baalchee gamtaadhaan daaraa gubaa sanarratti marsanii walumaan irreeffatu. Haati manaa aannan itittuu okolee aannanitti qabattee dhufte qarqara daaraa irratti irreeffatame irratti dhibaafattee waaqas kadhatti. Abbaan manaas qacii sirrii qabatee dhufe waaqa kadhatee erga hunduu irreeffateen booda daaras addaan qabatu. Egaa irreechi Oromoo gulantaan jalqabaa borootti gaafa ayyaana qaammee Oromoo ijoollee dubaraatiin kan jalqabu yoo ta'u gulantaan lammataa isa bitimaatti gaafa masqalaa daararratti irreeffatamu kana ta'a jechuudha. Haala kanaan irreechi suutuma suuta markaa gosaa fi sabaa gahee Oromoo guutuu irreecha birraarratti wal agarsiisaa jechuudha. Guyyaa kana nama loonsaa waaree hin yaafne akkas jedhanii qeequ warri loon waaree yaasanii quubsanii dachaasan jechuudha. Ati rafii yaa raftuun kaanee kormi dhufee ciibsaa warraasee jedhanii rincica inni abbaa loonii ta'ee qabuun qeequ. Tochee haleelee gootana gurree doo'ee doo'ee ashak do'a tochee haleelee gootana gurree doo'ee doo'ee do'a tochee haleelee gootana gurree. Gubaa bariisaa ganama bunni dhaabbatee sirna okolee dhaabbannaatu jalqabama. Okolee kan dhaabbatu abbaa warraati. Okoleen marqaa garbuutiin guutamee aannan yookiin mijuun biraa qabeetti guutamee ollaan yaamamee abbaa warraa fi haati warraa eebbifatanii hunduu okolee abbaa warraa fuuldura dhaabbatutti marsee tataa'ee nyaata. Yoo iddoo walanqates eebban booda okolee keessaa qunxuramee kophaa kophaatti hirama.
akkasiin guyyaa guutuu ollaan walirra deemaa hangafaa quxusuun nyaataa dhugaatiin sirbaa fi tapha masqalaatiin oolama. Guyyaa gubaa kana barii maatiin hunduu wal gahanii walumaan ayyaaneffachaa oolu. Ollaa wajjin illeen akkasumatti wal arganii waaqa isaan uume ganna gurraacha nagaan isaan baasee booqaa birraan isaan gahe galateeffachaa oolan. Guyyaa kana hojiin hojjetamu hin jiru. Jaarsoliin namni wal lole yoo jiraate araarsaa oolu, ijoolleen immoo taphachaa oolu. Dargaggeechis goofaree isaa fiffilatee babbareedee dhiichisaatuma oola. Guyyaa masqala Oromoo kana booda birraan ifaa waan deemuuf dargaggeechi gahee qalbiin fuudha kajeeltes abbaan ilmi gahes durba bareedduu heeruma geeche barbaaduu ni eegalu. Birraa gugsii fardaatti ba'uuf abbaan fardaas fardaa fi gaachanasaa yeroon itti haxaa'uu fi tottolfachuu eegalu amma booda ta'a. Guyyaa kana booda abdiin ifaa waan dhufeef namuu qalbiin of jaalattee gammachuu fi fuula ifaa godhata. Midhaan qotamee maasaa jirulleen waan gahuuf kana booda kan deegeefilleen deegni ni darba. Hunduu osoo hin nyaatin midhaan gahe ilaalee abdumaan qalbiin quufti. Kanatu masqala mootii ayyaanaa godhe fakkaata. Yaa goota koo bonni arti yaa dhiira koo diina cabti yaa goota koo bonni wallagga yaa dhiira koo diina damka yaa goota koo bonni jimma yaa dhiira koo nyachi seerimma bonni wallo dhufe jaalallo doo'ee doo'a tochee aleelee goota. Ayyaana masqala Oromoo kana barii lagni guutes gadi galee hir'achuu waan jalqabuuf abbaan loonii jalqaba irratti wanti guddaan inni godhu loon hora obaasuu yookiin arraabsisuudha. Loon marga garaa quufanii jiran yoo hora irratti arraabsisan dhibee adda addaa garaa keessaa albaatiidhaan dhiqee baasa. Akkasumas horii gogaan isaanii bichaa'e yookiin dhibee godhate hora dibanii fayyisu. Haala kanaan Oromoon eega ibsaa masqalaa ibseen booda abdii fuula haaraadhaan jireenya isaa kallattii hundaanuu eegalaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya mijuu har'a isin biraan geenye kana barreeffama Taliilli Bulbula Tulluu fuula miidiyaa Harsadee irratti maxxansee fi kitaaba Daaniyaa dabalatee maddeen adda addaa sakatta'uun kan kurfeeffannee isiniin geenye ta'uu akka nuuf hubattan feena. Kanarraaf qabannee kanumaan xumurra. Ayyaanni masqalaa baranaa warra bara egeree nuunaa jedhu jechaa haga torbanitti nagaa ta'a. Borasisa Yoshe Yayole Ishe Mengadda Yoshe Yayole Arme Ketume Yoshe Yayole Walen Sushati Yoshe Yayole Manye Chojira Yoshe Yayole Kane Jutati Yoshe Yayole Tulombira Dangashe bora kuma Inni bonyus kanuma Isa bonyus argane ya Dangashe bora kurma Inni bonyus kanuma Isa bonyus argane ya Dangashe bora kuma Inni bonyus kanuma Isa bonyus argane ya Dangashe bora kurma Inni bonyus kanuma Isa bonyus argane ya Correco, coroleko, Yoshe, correco, coroleko, repare, Yoshe, correco, coroleko, luki, Yoshe, correco, coroleko, kumajaw, Yoshe, correco, coroleko, malibali, Yoshe, correco, coroleko, babu kokor, Yoshe, correco, coroleko, regoticha, Yoshe, correco, coroleko, bishe garba, Yoshe, correco, coroleko, tambekeni, Yoshe, correco, coroleko, correco, coroleko, correco, coroleko, correco, coroleko.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddatan hubanna. Sagantaa nadhii aadaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.